Ashama akkam jirtu maatiin Calee Akaadaamii ani nagaa kooti guyyaa irraa immoo viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo keenya guyyaa irraatiin keemistirii kutaa 9 yuunistirii waa'ee discovery of neutron kan jedhu kan waliin barannu ta'a jechuudha. Chaanala kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun eegala. Akkasumallee viidiyoo kana share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoo keenya gaafa ilaaltan VPN bantanii yoo ilaaltan Amilee wanta nuuf ta'uu fi yoo isin danda'ame VPN banuudhaan ilaalaatiin nu jajjabeessaa isiniin jenna. So barnoota keenya guyyaa irraatti gaafa ceenu discovery of neutron yookaan argannoo waa'ee neutronii eenyu akka argate kan waliin barannu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana haga xumuraatti ilaaluu hin dagatinaa. Hiriyaa keessaniif illee akkasuma share godhaa. Gaaffiif yaada qabdan karaa koomentii keenya nu barreessaa yookaan immoo teelegiraamii chaanaalii keenya irraatii shoortii nootii garaa garaa argachuu dandeessu. Liinkii isaa diskiripshinii jala jira. Achi jalaatii jooyin gochuu yookaan immoo teelegiraamii irratti Calee Akaadaamii jettanii yoo seerchi gootan argachuu dandeessu. Gaaffii garaa garaa argachuu dandeessu jechuudha. Teelegiraam chaanaalii keenya irraa so barnoota keenyatti kallattii maan gaafa ceenu discovery of neutron kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Yookaan akkuma beektan kutaa gadaanaatti barattaniitu neutronii eenyu akka argate so wanta haaraa miti jechuudha barnootichi. So after the discovery of proton, physicists or physicists had predicted what there were likely to other particles in atomic nucleus. So erga argannoo protonii booda fiizishiyaanonni maal jedhanidha kan isaan predict gochaa turanii atomic nucleus keessa partikiliin biraallee hin jiraataniidha kan isaan yaadaa turan jechuudha. Erga protoniin argame booda jechuudha. So this was seen from the fact that element is heavier than hydrogen had larger atomic mass than what their atomic number. So maal jechuudha theoriin kun bara meeqadha kan inni dhufe bara 1932 yeroo sanadha jechuudha kan inni dhufe. So the theories of for this is additional particles included what additional protons. So those charges shielded by electrons in the nucleus or non-neutral particles. So atomalee bara 1932 physicists biyya French Frederick and Aaron Juliet Curie namoonni jedhaman kuni maal godhan jechuudha beryllium nucleiraati yookaan bombardii beryllium nucleiraa maal fayyadamu alpha particle fayyadamu maal godhani observe godhan jechuudha. So achi booda alpha particles also called what alpha rays or alpha radiation jedhame waamamutti kee jechuudha. So consist of two protons and what two neutrons bond together into the what particle identical to helium 4 nucleus jechuudha. Akkuma gaafa fakkii kanarraati mul'atu jechuudha. So haa ta'u malee jarri kun maal godhan jechuudha Eophas Juliet Curie namicha jedhamu kana jechuudha. Jalqaba bara 1932 maal godhan isaan riiserchii yookaan immoo waa'ee neutronii irratti observe warreen godhan fiizishiyaanonni isaan kanadha jechuudha. So they are emitted from the nucleus of some radionucleus, example polonium. So during the form of radioactive decay, it is also called alpha decay. Kan isaan waaman jechuudha. So the Juliet Curie hypothesized the radiation was gamma rays jedheetudha jechuudha kan inni kaa'e jechuudha. So haa ta'u malee fakkiin isaa akkasuma irraa fudhatu alpha particles sourceidha kuni. So berylliumidhaan isheen gadi dhaabatteertu kuni akkasumallee paraffin wax wanti kan jedhamu fayyadamanii neutrons protons jiru. So subatomic particle sana keessa maaltu jedhaniitira jechuudha kan isaan predict gochaa turanii neutrons jedhaniitira jechuudha. So kun kan eenyuti kan James Chadwick yookaan immoo saayintistii maqaan isaa James Chadwick kan jedhamudha kan maal ta'edha observe ta'edha jechuudha yookaan experimentiin kun isadha jechuudha kan hojjete. So the English physicist James Chadwick innis baruma sana jechuudha
In 1932, James Chadwick was what? Convinced the alpha particles did not have what? Sufficient energy to produce such powerful of alpha rays. Kan inni argate maalidha? Alpha particle maal gamma ray maal gochuu danda'u jechuudha. Produce gochuu danda'u sababni isaa energy isaa maalidha? Ga'aa miti jedheetidha. Kan inni confused ta'e jechuudha. Confused yookaan immoo kan inni raggaase jechuudha. So argannoo isaa yookaan immoo yaalii isaa kanarratti maalidha jechuudha. During the experiment it was found that alpha particles bombard beryllium nuclei. Some radiations were what observed. So maal godha jechuudha alpha particle inni immoo bombarded godha jechuudha maalirratti beryllium of nucleus yookaan ishee asitti mul'attu jechuudha ishee kanarratti. So yeroo kana alpha particle akkuma sirraa mul'atu maal ta'eera bombarded ta'eera jechuudha maalirratti beryllium irratti. So yeroo sana maal argate some radiations what observed. Radiation wayii maal ta'eera mul'ateera yookaan immoo observe godha jechuudha. So these radiations were found to be what undeflected. Deflected kan hin taane jechuudha. Akkuma sirraa mul'atu alpha particle source kun gaafa beryllium kan irratti maal ta'eeru itti feesuu maal hin taane reflect hin taane yookaan immoo fakka itti balaqqeessee as hin deebine jechuudha. Deflected osoo hin taane undeflected jechuudha salphaatti. Kanaaf iyyuu maal hubate akka undeflected hin taane hubate jechuudha. Maal eenyutu James Chadwick. So the Irradiated scientist thought these radiations could be what? Gamma rays. And hence he is what? Discredited. So kanarratti hundaa'uun saayintistoonni durii maalidha jedhanii kaa'anii gamma ray wanti kun jedhaniitu kaana jechuudha. So haa ta'u malee inni fudhanne jechuudha eenyutu James Chadwick. So but Chadwick repeated the experiment and made the following observations. So irra deddeebiidhaan erga hojjete booda experimentii sana warreen observationii yookaan immoo wanta hojjete sanarraatii warreen asii gaditti tarraa'anii jiran kana maal godhe jechuudha argate jechuudha experimentii isaanirra. So inni jalqaba maal padded wall was what placed behind the beryllium nucleus and nucleus was what bombarded in alpha particles. So it was observed the padded wall rotates. So asirratti isa mul'atu jechuudha padded wall. So ichi booda maal hubate jechuudha padded wall sun rotate akka inni ta'u hubate jechuudha. So from this was it concluded the beryllium nucleus emitted some invisible radiations having what material particles hubate jechuudha. So lamafard when these invisible radiations were allowed to pass through what through electric field there was what no deviation seen. And this confirmed the fact that these rays what contained neutral particles. So invisible radiation sun gaafa uumamu yookaan immoo electric field keessa through pass yeroo ta'u sanatti wanti uumame tokko hin jiru yookaan immoo deflected wanti ta'e tokko hin jiru jechuudha. So yeroo kana maalidha there is a rays which is contains neutral particles. Neutral particle wanti ta'e hin jira as keessa jedheetu maal godha jechuudha predict godha jechuudha. Eetu James Chadwick. So these neutral particles also called neutrons jedheetu waame jechuudha James Chadwick. Neutrally wanti ta'e kun neutronii ta'a jedheetu predict godha jechuudha. So that discovery provided a new tool for making atomic distinction since neutrons being electrically uncharged could enter the and deflected into atomic nucleus. So erga neutronin electric maalin goneetiin uncharged godhanne yookaan immoo neutral erga ta'eefi maal gochuu irratti jechuudha kan inni gargaaraa ture yookaan immoo it is used to make atomic disintegration jedheetu jechuudha kan inni kaa'e. So
Kanaafiyyuu and the atomic nucleus is what? Being of composed of protons and neutrons jedhameetu kan jiru. So akkuma fakkii sadii tuqaa lama irraa mul'atu jechuudha. Asirraa akkuma mul'atu. So asitti maalirraa argina jechuudha. Nucleusii maal of keessaa qabdi? Protonii fi neutronii of keessaa qabdi jechuudha. So kun hundisaayyoo isarraa dhufee argannu James Chadwick irraa dhufe jechuudha. Neutrons could be captured what? Hydrocarbons or what? Meeqa irratti kan mul'atu? 20 fi geerii 20 irratti kan mul'atu jechuudha. Inni isa kamidha? Isa kana. So inni kun eenyudha? G.G. Thomsonidha. Inni kun Ernest Rutherford. Inni kun eenyudha jechuudha? James Chadwick jechuudha. G.G. Thomson maal akka argate hin beektu. Ernest Rutherford maal akka argate hin beektu. James Chadwick hin beektu jechuudha. James Chadwick maal argate? Neutronii argate jechuudha. Ernest Rutherford nucleusii jechuudha kan inni argate yookaan protonii jechuudha. Akkasuma G.G. Thomson electroniidha kan inni argate. So the discovery of fundamental particles has what? Ultimately resulted in the formations of basic atomic model. So the basic model of atom what encompasses or small positively charged nucleus which has protons and neutrons reside at the center of the atom and electrons what revolving around the nucleus. So wasuma kana jechuudha. Electroniin maalidha? Xumura maalirratti kan inni isheen argamtu? Model basic model of atom irratti kan argamtu jechuudha. Protonii fi neutroniin immoo nucleusii keessatti kan argamanidha jechuudha. So kanaafiyyuu haala kana adda addaa baasuu dandeessu jechuudha. So yeroo baay'ee gaaffii irratti kan nuuf maqaa isaanii barraa discover of fakkeenyaaf discover of proton, discover of neutron, discover of nucleus akka kanaan dhufa jechuudha. Maqaa isaanii barreessee dhufa eenyu akka ta'e isin gaafachuu danda'a jechuudha. So gaaffii akkanaa argachuudhaaf liinkii kan telegiraamii keenya descriptionii jala argachuu dandeessu yookaan immoo Calee Akaadaamii jettanii yoo seentan argachuu dandeessu achi jalaafi guruupii irratti wanta gadhiifnuuf telegiraamii irratti gaaffiilee garaagaraa wanta gadhiifnuuf achirraa argachuu dandeessu jechuudha. Kan isaan irraa eegamu telegiraam chaanaalii keenya jooyinii gochuu qofaadha jechuudha. So kanaafuu discover of neutronii haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. So exercise 3.14 kana waliin hojjennee haa ilaallu. So maalidha gaaffiin jalqabaa? Who discovered the neutrons? Discovered neutrons kan argate eenyudha? So akkuma beeknu yookaan ammoo akkuma ilaalle eenyudha? James Chadwick jechuudha. James Chadwick bara meeqa? Bara 1932. Bara 1932 James Chadwick maal argate jechuudha? Neutrons argate. Akkasumallee gaaffii lammaffaa neutrons were discovered by bombarding beryllium with dash. Maaliin jedhannee gamma rays alpha particle jechuudha. Alpha particle-dhaanidha. Akkuma asirraatti mul'atu jechuudha kun asitti. Maal jedhannee eessatidha kun asitti. Kunoo alpha rays yookaan jalqaba irratti akka dubbanne maalirra eessattidha? Alpha kunoo beryllium nucleus and the nucleus was bombarded with alpha particles. So kanaafiyyuu deebii keenyaaf maaltu ta'a jechuudha? Neutrons were discovered by bombarding beryllium with alpha particles jettanii deebistu jechuudha. So inni sadaffaa why the presence of neutrons in the atom was predicted. Yookaan immoo neutroniin atomii keessa jiraachuu isaarratti maaliif predict godhamedha? So sababni isaa maaliif? To explain the discrepancy between the mass of an atom and the mass of the protons and electrons jechuudha. Maaliif maasiin atomii tokko yookaan hangi atomii tokko akkasumallee hangi protonii tokko maal akka ta'e ittiin maal gochuuf ittiin adda baasuufidha jechuudha. Kan predicted ta'e. So gaaffii afuraffaa how were the neutrons
discovered. So akkuma beeknu discovery of neutrons in air James Chadwick. So James Chadwick fired alpha particle or alpha radiation at what beryllium sheet from what polonium source and the so sababni isaa James Chadwick alpha radiation fayyadamuun beryllium sheet irraa maal argate beryllium sheet argate jechuudha. Maalirraa polonium source yookaan akkuma asitti ibsine jechuudha. Asitti isa polonium asirraa during what polonium yookaan immoo nucleus of the radionuclide or example polonium during the form of radioactive decay is called alpha decay jedhamee waamama sajjanne jechuudha. Kanaafiyyuu deebisaa hundasaa kitaabuma keessan irraa argattu jechuudha. Sirriitti dubbistanii jennaan kitaaba keessan irraa iddoo biraa dhabee miti kan inni dhufu. Kanaafiyyuu kitaaba keessan sirriitti dubbisaa. So barnooti keenya guyyaa irraa kana fakkaata ture. Paartii itti aanu compositions of an atom and the isotopes kan jedhu kan waliin ilaallutaa jechuudha. Viidiyoo kana hagga ammaatti ilaaltanii Calee Akaadaamii subscribe goone yoo ta'e ammas deebiin jira. Subscribe gochuun dagatina. Akkasumallee si'achi viidiyoo keenya gaafa ilaaltan VPN bantanii ilaaluudhaan nu jajjabeessaa hamilee nuuf laadhaa isiniin jenna. Yaadaaf gaaffii qabdan karaa koomentii nuuf barreessuun dagatina. Viidiyoo keenya itti aanuun akka wal agarruutti nagaan nuuf tura.